Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arrasuwan haree isinii qabannee dhufne, onni hareen isinii qabannee dhufne viidiyoo ediitingii kutaa lammaffaa akkamitti ediit goonaa, akkamitti waanjoo waliin ilaallaa. Gamanumaan as dhiyaadaa afeerraa keenya as dhiyaadaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma kallattumaan maqaa maasterii keenya haalaallu ni seenna. Bifa kanaan seenna. Hoggaa nu baname akkana nu banama. Kanaafuu bakka gartee idoo qabdu tana new project bakka tana kana qaxxuuna. Sanbooda waan adda addaatitu kana nu baha. Saayizi isaa filannaa. 16 khayatu kana tuina YouTube da waan barbaanne jecha bakka tana gattu kana create sanbooda create tana tuina akkana nu baha. Amma akkana nu dhufa wanni hundinuu of taatee jirti. Media bakkatti jiru tanaa fi settingii gamana ta'e jirtu kana malee hundinuu of wanni of taatee jirtuuf waan takka gartee nuti waa wal asirratti waliin baasanii viidiyoo takka waan ediitiin godhanii jechaadha. Walakkaa bakka walakkaa tana gizee gartee mallattoo tana gizee tuyne asirratti gamanaan kaameraa kajoo kana footoo kaaftee asumarratti ediit godhuudha. Ka gamanaa kana yoo tuyte immoo viidiyoo asumarratti kaaftee ediit godhuudha. Tun lamaan kana fayyaddi. Abdiyoon ofiidha, bakki sagalee waraaban ofiidha, leeriin ofiidha, wanni hundinuu ofiidha jechuudha. Amma laaluudhaaf miidiyaa seennee waan takka laallu miidiyaa seenna. Amma viidiyoo takka ol baafannu waa xiqqishoo sakandii xiqqoo takka sakandii 8 tana ol baafannu. Ol baafannee jechuudha. Amma akkanatti ol baafannee jirra. Amma akkanatti gizee akkanatti asirratti tuynu mallattoo gartee keelloo dhaatuutu itti marama jechuudha. Gizee mallattoo keelloon tun itti maramte nuti viidiyoo tana edit godhu jirra jechuudha. Hubadhaa asirratti edit godhu jirra jechuudha. Gizee gamana gizee deebinee akkasumatti edit godhu jirra jechuudha. Kanatti gamanatti isin mul'ata miti edit godhu jirra. Amma viidiyoo tana as keessa viidiyoo tana cinaadhaan viidiyoo biraa edachuu feete sarara diimaa kana akkana gamana baaftee fuula duraa yoo itti fayyadachuu feetu taate akkanatti tuyteeti miidiyaa tuyta jechuudha. Miidiyaa gizee tuyte akkanatti gootee takka gama duraatiin itti daannaa jechuudha. Amma idoo hundi jirti idoo tanaatu adda baasaa jechuudha viidiyoo lamaan. Taarka gamanaa gamanatti taarka gamanaatis gamanatti jechuudha. Amma walitti hidhuu yoo feene idoon akkana walitti hidhee jechuudha. Amma gubbaarratti wanni nu mul'atu durarratti sadarkaa durarratti wanni nu mul'achuu jiru maali? Hoggaa kanatti asuune sadarkaa durarratti wanni nu mul'achuu jiru wanni nu mul'achuu jiru replace akka itti tana yoo tuyne viidiyoo tana keessaa baanee akkana fakkeenyaaf akkana gizee goone tabiraatti godhadhaa jetti. Tattiyaantu maqasiidha. Maqasii kana yoo qaxxuyne maqasii kana yoo akkanatti tuyne taara gartee harka bitaa yoo muruu feete ta gubbaa tana tuyta. Ta harka mirgaa yoo muruu feete ta jalaa tana tuyta. Ta sadaffaa addaan mummurachuudha. Addaan amma ta harka bitaa muree ta duraa tokkee ta harka bitaa muree isin agarsiisu muree akkasii kuchiisee jechuudha. Amma ta harka mirgaatiin muree isin agarsiisa ammaas. Jalaa kana jedhuun harka mirgaa akkana muramaa jechuudha. Murree jechuudha. Harka mirgaa yoo harka biraa amma tagadii tana tuyna addaan mummurannaa jechuudha. Viidiyoo murree bakka feenutti mummurraa jechuudha. Bakka feenu mummurraa bakka feenu mummurraa bifa kanaan akkana mummurraa jechuudha. Viidiyoo mummurreetu wanni nu fayyadu seensa viidiyoo takka guutuu gisee daleedee durarratti mata duree isiidha. Seenteeti maal itti goota? Asirratti giraafiksii itti fayyadamtaa jechuudha. Idoo tanarra seenti giraafiksiin akkanatti sadarkaa gartee kutaa takkaffaa irratti waan gartee akka gartee giraafiksii itti gabbuufatanii waan itti shii adda addaa waan gabbuufatan waliin barannee jirra. Amma akkaataa gartee giraafiksii amma fakkeenyaaf as gisee tuyte akkana bareedoon adda addaa viidiyoon adda addaa akkana nu baatime tana keessaa amma takka irra gattuune ilaallu. Akkana gisee tuyte akkanatti dhufti akkanatti jechuudha. Tanaas
tatanaatis kophaadha. Taasi ida'uu tanaaf ida'uu tana kophaadha jechuudha. Kophaatti idiit godhu jirra jechuudha. Isinii galu. Fakkeenyaaf amma tunis kophaatti idiit taati. Akkana nu dhuftee miti. Tanaas amma biraa irratti hundinuu waan adda addaatiif keessaa qabaa jechuudha. Hedduu nama fayyada. Barnaamijni gartee Kaayil Maaster jedhamu kuni hedduu nama fayyada. Tattaahamtu sagaleedha jechuudha. Sagalee amma sagalee asirratti ta dhibbarra jirtu 200 gootee san booda bakka ofii tana on gootaa akkana bantaa jechuudha. Sagalee asirra jirtu tana yoon feene gonkumaa silent irraa gooteeti. Silent irraa gootee san booda deebitee as bakka tana tuyitee as gisee gattuute sagalee itti waraabdaa jechuudha. Kana sagalee akkana waraaba. Sagalee haaraa akkanatti itti waraabdaa jechuudha. Stop gootaa jechuudha achi keessa. Bifa kanaan fayyadamtaa jechuudha. Amma sitingii maqasii ilaalleemi sagalee ilaalle tatti dhiyaatu tanaa jechuudha. Tun ammoo viidiyoo waan amma shunkurtaa ciruu yoo feete dinnichaa waan barnoota adda addaa akka gartee yuutuubii irra barsiiftuu yoo feete akka dafee inni gartee sii godhuudhaaf sakandii fi sakandiilee tanaan irra keessaa jechuudha. Akka dafee waan sun zeeroodhaan sitti muruuf kana fayyada. Sadaffaa irratti kana jechuudha. Kun ammoo viidiyoo itti idiit godhuudhaaf. Afuraffaa irratti mallattoo zuumiidhaati. Amma viidiyoo tana akkana qabnaa miti. Viidiyoo tana guddisuu yoo feene zuum bakka itti tana akkanatti uunee feenu akkanatti addaan hirkifna feenu akkanatti hirkifneeti san booda maaltu hina bakka akkana walitti hinaa jechuudha. Viidiyoon akkanatti karaa iskiriinii dhuftee gamas deebita. Karaa iskiriinii dhuftee gad deebita jechuudha. Hedduu bareedaadha viidiyoo itti idiit godhachuudhaaf. Bifa kanaan viidiyoo idiit goonaa jechuudha. Hedduu barbaachisaadha. Isa kana sirriitti laalaa jechuudha. Amma kana goone raayit goone keessaa baanaa jechuudha. Sadaffaa afuraffaa kana jechuudha. Kan ammoo ifa viidiyoo addaan filachuudha. Amma viidiyoon akkana jirtu kun as yoo tuyne laala akkanatti addaatti. As yoo tuynes akkanumatti gartee wanti jijjiirama akkanumatti diimaa, adii, gurraacha laaltanii jechuudha. Isinii ta'u anammoo akhiraa kanarratti hin fayyadama. Kana yoo fayyadamtan bareedaadha. Bifa kanaan akkanatti isinii fidaa jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Isiniif gara jeetii yaada. Akkasumatti amma maalirra dhufne kilip giraafiksiidha. Kilip giraafiksii akkuma reefu isiniin jee waan adda addaa seensa viidiyoodha. Hedduu miidheessaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf tana tuqeetiin isin agarsiisa. Viidiyoo tanarratti tuqeemi waan akkana amma loonaan jijjiirame jechuudha. Akkanatti viidiyoo adda addaa miidheessitee jijjiirte jechuudha. Ammoo taayiraa kana yoo tuyte maqaalee keessanitti katabachuudhaaf kan maqaa lama baasutu jira. Fakkeenyaaf maqaa kiyyoon irra katabe qabxoon maqaa tokko baasa. Bifa kanaan akkana maqaa katabattan jechuudha. Abdul Salaam jennee san booda okkee goonaa jechuudha. Okkee akkana gisee goonee maqaa akkanaan nuuf fida jechuudha. Kalara yoo jijjiiruu feetan bakkuma kalaraa kana akkanatti tuytanii diimaa irra kaayyattan yoo feetan bifa kanaan. Yoo kana isin hin taanes kajalaa kana yoo jijjiiruu feetanis akkanatti bifa kanaan. Hattiyaan waddii san yoo jijjiiruu feetanis bifa kanaan akkanatti itti jijjiirrattan jechuudha. Yoo isin hin taane gonkumaa akkanaas godhuu ni dandeessan. Akkanaas akkanatti waan feetan jijjiirrachuu dandeessan jechuudha. Amma kutaa lammaffaa waliin ilaallee kutaa sadaffaa irratti inshaallah yoo rabbiin jee walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.